Hashimar ka fuudhee jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa jirtu fayyaa jirtu annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan arras viidiyoo haaraadhaan isinii dhufee jira akka jaallattanis akka warraa baruu dandeessan abdiin qaba ijoollee hedduun jechuudha koomentii dheeraa naa barreessaa jirtu galatooma yeroo baay'ee jechuudha akkuma isiniin jedhu dhugaa isiniin jedha nama 100 osoo hin taane namni 100 yoo seerasiin caqase baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tokko namni kan view yookiin immoo taalkaasii baay'een argamuuf jechuudha. Yeroo baay'ee wanta qubna gadi hin qabne wanta qallee akkasumas immoo WhatsApp wanta adda addaa garaagaraa yoo haasoftan namni taalkaasiin hin dhufa jechuudha. Garuu waanuma namni irraa barachuu danda'u waan faaraa tokko haasoftan yeroo namni isin dhaggeeffate gaariidha jedhee yaada jechuudha. Hundumaafuu na kabajanii koomentii garaagaraa na barreessitanii gaaffii garaagaraa na gaafattanii anillee deebii amma danda'e jechuudha. Isinii deebisaa kan jira galatooma yeroo hundumaayyuu wanti ani barbaadu subscribe yeroo na gootan subscribe na godhuu keessanii miti kan fayyadu na hubachuu keessan kan na fayyadu ana wanni nan isinii jedhu isinii galee jiraate yookiin immoo wanti nan isinii taasisaa jiru wanti nan viidiyoo kana hojjechaa jiru yoo hubattanii jirtan ta'e yookiin yoo waa irraa bartan ta'e itti fayyadama malee akkasumas subscribe gochuun keessan naaf fayyadu isiniin jedhee isinitti hin jira yeroo baay'ee isinillee baay'ee keessan naaf ilaalaa jirtu galatooma. Egaa arras immoo wanti ani qabatee dhufeef viidiyoo tokko dheengadda kaleessa viidiyoo hin gadhisne dheengadda jechuudha. Koo shamarreen takka jechuudha yeroo baay'ee sababiin ani waa'ee qarshii biyya Arabaa teessanii qarshii maatii keessanii fi erginaa maatiin keessan akkas jedhu maatiin keessan akkas godhu naam isiniin jedhee viidiyoo hojjechaatiin ture ishiin immoo akkasin jedhi yeroo akkas jettu sammuun isaanii zooruu danda'a sammuun isaanii dhukkubuu danda'a manaan jettee turte ani immoo viidiyoo kan hojjedhuuf yeroo hundumaa akkasiin waa irraa bartan malee akkasiin waa irraa bartanii malee akkasiin itti dhiphattaniif miti jechuudha. Akkasiin itti dhiphattaniif miti akkasiin waa irraa bartan akkasiin waa irraa hubattanan barbaada jechuudha. Inna akkasiin namni kamiyyuu dogongortanii beektanii carraan meeqasin dogongora keessanii of dabarsitanii beektanii ani beeka jechuudha. Wanta baay'ee dogongora kiyyaan jireenya kiyya wanta jijjiiruu danda'u jechuudha. Guyyaa har'aa meebii dogongora sun dogongoruu baadhee jireenya kana hin jiraadhu kan jedhu wanta baay'eetu jira. Kanaafuu namni kamiyyuu dogongora garuu dogongora keenya isa kaleessa darbirraa jechuudha. Waa barachuudha yeroo hundumaa kan qabnu waa barannee waa hubannee targaggoo qabna tasgabbaa'uu qabna waan tokko jechuudha. Seeraan maalan gochaa jira maaliif akkas ta'e seeraan hubachuudha kan nuyi qabnu malee nu sababiin ani kana godheef akkana narratti ta'e jireenyi koo akkana ta'e jettaniitu of waqqasuun qabdan isiniin jechuun barbaada. Okay gabaabumatti wanti naan isiniin jechuu barbaadu maal dhaarraa jechuudha. Sirriidha naan jettee shamarreen takka jechuudha. Koomentii dhedheeraadha baay'ee kan barreeffamaa jiru ilaaluu ni dandeessanii sirriidha. Ana obboleettiin tiyya qarshii waggaa 3 narraa fudhatte jette. Waggaa 3 qarshii waggaa 3 na jalaa balleessite. Qarshii sanillee akkanaan hin gaafanne isin warri biyya Arabaatti dhuftan xashiidha naan jette. Ilaalame obboleettiin ishii kan wajjin dhalatte jechuudha. Ofii isheetii jireenya ishee jiraattee jirti. Ofii isheetii maatii ishee wajjiniin abbaa manaa heerumte abbaa manaa isheetiif daa'ima deessee jireenya bareedaa odoo jiraachaa jirtu. Isheedhaan immoo akkas jechuun ishee jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa isin. Inna baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama aarsuu danda'a garuu isheen har'a jechuudha waggaa 29 guutee hin jira. Ammallee kontiraat waggaa 2 haaromsiifachuufan hojjechuufan yaadaa jira naan jette jechuudha. Tokkoffaa irratti yeroo hundumaa waan isinitti muudha jechuudha. Yeroo hundumaa wanta naan isinitti muudha maaliif seetan umurii keetiin achitti fixuun qabda isiniin jedhe jechuudha. Sababni isaatis birriin dhufu kun jireenya isiniin ta'u. Carraa kan beektu biyyatti yeroo galte nama si dhugaadha si jaalattu argatteetu jiraachuu dandeessa. Qarshiin nama jiraachisa qarshiin nama hin gammachiisu. Qarshiin jireenya isiniif hin ta'u. Wanti namni isin hubachiisuu barbaadu jechuudha. Baay'een keessan okay namni miiliyoonarii ta'uu dandeessa yeroo biyya Arabaatti hojjetteetu bara dheeraatti dabarsita malee miiliyoonarii ta'uu hin dandeessa. Biyya kanatti dhuftee wanta adda addaa bittee gurgurtee wanta adda addaa gooteetoo miiliyoonarii ta'uu dandeessa. Garuu maalidha wanti si darbu tokko jira umurii keetitti fayyadamuu qabda. Eenyullee taanaan jechuudha. Namni kamiyyuu umurii isaatti fayyadamuu qaba. Hanna
akkasii isiniin jechuu barbaada. Ati waggaa 29 erga guuttati biyya Arabaatiin akkasii barbaachisu biyya keetti galuudha. Garuu akkana yoo isiniin jedhu dirqama biyyatti galuudha. Duraanillee isiniin jedheen jira qarshii baay'ee qabaachuun qabnu dirqama mana mataa keenya baay'eetu jira. Baay'isa wayii ijoolleen waggaa 30 waggaa 35 40 baay'eetu jira. Hedduun jechuudha. Garuu immoo jireenya akkasii hin taane. Ati meebii ganaa dhuftee toorii abaasta ganaa dhuftee heerumta ganaa wanta meeqatu si eeggata. Kanaafuu achi taa'uun kee bara dheeraa achi taa'uun kee faayidaa siif hin qabu jedhee yaada jechuudha akka gama kootiitti. Inni biraa maalidha? Dhiifamallee nan gaafattu akkana naan jechuu siititti sammuun keessa sirrii miti naan jettee obboleettii qarshii waggaa 3 irraa neela balleessite jette. Na ofiishiitti jireenya gaarii jiraachaa jiraatti. Akkanuma meelaalamee nama mee akkanuma qarshii nama biyya Arabaa kan hin jaalanne kan hin barbaanne eenyutu jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama jechuudha qarshii keenya irratti. Qarshii biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa kan hin jijjiirre nama hin jijjiirres hin jiru. Namni qarshii biyya Arabaatti hin qammasne jiru. Dargaggoon nuti jechuudha kinoo rabbi dhugaa isiniin jedhaani. Namni meebii nuyin wanta adda nuun jechuu danda'a. Garuu wanti ani isiniin jechuu barbaadu yeroo hundumaa jechuudha. Maaliif akka manaa baate yaadadhu. Yeroo hundumaa yeroo kamiyyuu haa ta'u yeroo biyyaa baate akkasitti hojjettu jechuudha. Maaliif biyyaa baate jijjiiramuudhaaf maatii kee jijjiiru si jammar jechuudha. Maatii keessa jijjiiruudhaaf warra biyyaa baatan maatiin keessa yoomuu akka jijjiiramne isinitti himuun barbaada. Dhugaa isiniin jedhan eenyudha? Maatiin keenya yoo birri kennineef maatiin keenya yoo waa'ee binneef maatiin keenya maal godhatanii beeku? Jireenya jiraata mee waan nuti mana keessatti jechuudha. Isin miidhagee isin eegu jira yeroo gad dhuftanii tolantan qarshii isin ergitanii fi wanti isaan kana ittiin goone jedhanii isinitti argisiisan tokkoon ta'u yoomiyyuu taanaan jechuudha. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan qarshii maatii keessaniif hin ergina. Yoo isin danda'ame ofii keessanii lafa bitadhaa ofii keessanii dafaatoo jechuudha. Akkuma deemtaniin mana irratti ijaarradhaa umurii keessan odoo hin deemin daddaftanii jechuudha. Malee waggaa 30 ammoo waggaa 30 jiraatte maali qabdaa? Idaa maali qabdaa? Waggaa 30 jiraachaa kan qarshii isaaniif laattu idaa maali qabda? Dhugaa isiniin jedhani rabbi. Idaa maali qabda? Kanaafuu yeroo namni kamiyyuu jechuudha. Ani amma isiniin miti kan waqqasaa jiru. Wanti ani isiniin jechaa jiru kaleessarra arra nama tashaashaalee nama hubannoo qabu yaa taanu isiniin jechaa jira. Dhugaa isiniin jedhani rabbi. Maalidha yeroo hundumaayyuu jijjiiramtaniitu ofii keessan eega biyya ba'uun keessaniin oolle jijjiiramtaniitu argisiisuu qabdan. Jijjiiramuu qabdan. Yookaan immoo biyya keessanii ba'uu qabdan yoomuu taanan jechuudha. Kana wanti ani isiniin jechuu barbaadu gonkumaayyuu jechuudha. Gonkumaayyuu maafan biyya keenya. Okay deemtanii jirtan already biyya Arabaa jirtanii garuu qarshii keessaniif fixinaa ol kaawwadhaa isiniin jechuu barbaada. Maatii keessaniif qarshiin kennin erginaa sababni isaas maatiin keessan yoomiyyuu taanaan hin jijjiiramu waan ta'eef jechuudha. Isinis hin jijjiiramtanii maatii keessanis hin jirtanii deemsi keessan kisaara duwwaa ta'ee hafaa jechuudha. Inni biraa maalidha? Yeroo hundumaa wanti darbe tokko darbee miti qarshii ergitanii ta'uu danda'a jaalalleen keessan sinirraa nyaatee ta'uu danda'a wanti baay'een uumamee ta'uu danda'a garuu wanta akkanaatiin irratti raawwatame gonkumaa ittiin gaddiin isi raaffadhu an darbe bakka inni yoomiyyuu maa duubatti deebisuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Ayyaaddu boru ta'uu qaba. Jijjiiramuudhaaf yaaduu qabda. Kan kaleessa dagadhaa sammuu keessan of hin dhiphisina. Fireeshii ta'a yeroo hundumaa yoo jechuudha. Ganama yoo hirribaa kaataan bakka gaarii ooluudhaaf bakka wanta gaarii yaaduudhaaf hawaa malee kaleessa wanta kanaan irratti uumamee jira maalan gochuu qabaa ittanii of hin dhiphisina sin jechuu barbaada. Oolmaa gaarii sinan jaaladha guys. Guddaa tokko sin jaaladha galatooma.